suura siif Hacaaluu Hundeessaa kilaashii qabatanii kaatan suura. Suura sun irratti baay'inaaniin Facebook kan gubbaa waan gabaabdu barreessee turte. Suura sun isa kaatanii maaliif kaatanii kaayoon isa maal? Hundu maal bara bilisummaa Oromoo barbaadanii erga bilisummaa Oromoo barbaade ta'e qaama tokko ta'ee maal dhufi garee wayii tokko jedhee waan akka gandummaa tokko qabaa jedhanii haasaa fayyisa dhuguma gaafa geeshootumaa kan baqatu gaafa farsoo dhugaa dhufe muummichi ministeera dogongora hojjetee yaadda nafxanyumti sunuu namni qabeechi baatee dhufe jiraatu fakkaatu keenyuma ture namni baay'een nafxanyaan Oromoo keessa jiru biltsiginnaa dabalameedhaan odeessa fayya dhugaa nama Oromoo bakka hin buune bakka bu'ee miti ofii kiyya bakka bu'een odeessa nama tokko bakka hin buune akka fayyisaatti dogoggoraan keessatti uume keessatti abbaan barbaadne arrabsu mirga isaati. Paartiin Oromoo jiran keessa waan filadha dhabee ta'e adda fayyisa. Oduu beekanii lama uummata ofii wal ficcisiisu oduu beekanii uummata ofii akka dararamu gochuu cubbuu kana jaalatu. Eegee gar biyya galte Oromoo waan durii dhaaf wanni inni argatette akka sabaa wanni argatette ati himti jira. Namni rakkina qabu kun nama sadii. Nama sadiitti mul'ata. Muummichi ministeera qabsoo Oromoo ganee nafxanyaa galeedha. Asirraa maal yaadee kan jiru? Keessattuu haadhota ilmaan isaanii itti wareegamanii qabsoo kana fidan baay'een gadda. Manneenidhaas akkuma durii deebi'u hommatu opposition ibsa baasan irra yoo arge. Anamma an jiruun malee an du'een hin mormu jedhee tan jalatti barreessee waan sana barreessee. Gaaffii Oromoo fakkeenyaaf deebisuuf fedhii qabaatan maal tagan cufin dhibee yaadda fayyisa. Haati isaa tokkicha qabdi abbaa hin qabdu abbaan qabu jaan isa qabdi jaartiin dulloomtuudha. Asiin rukutanitti ija keessa fuudhee beera isaa. Ayya televiziyoonni sun hin mormiti. Nama maaliif itti fakkaata? Ayya. Ji'a tokko OMN kitaaba namni keessana hoggaa gubatu TV agarsiisa ture. Namni cufee jira TV kana. Kun jijjiiramni jiru ta'a. Jira. Waan miila keezi miila tokko qabdaa jedhanii. Miila kan keessa dhukkoo maaltu ta'e? Filadhee hin beekon. Hin filadhus. Atileetota Itoophiyaa waan maluuf argachuu jirani. Keessumatti jechuun atileetota Oromoo tuni baay'inaan Oromoo waan taateef. Afrikaa keessaa isaan dura namni warqii Olompikii irratti nama muune gurraacha keessa immoo nama muune. Qabaa siidaa Adaamaadhaa qabaas illee haafu. Baadiyyaa dhuftee magaala keessatti televiziyoonii agarti. Maaltu ta'a filasumti? Midhaan gurguruudhaa fi fardeen itti kennanii. Fardeen galchuuf akkasuma shankora koo nyaachaa hundeemuu. Gocha kan keessuun si deeggaramu si morma. Isa kana biraa dhaqxee inni biippi ta'ee boruu sitti gadi sooshaal miidiyaa kanaan jecha maaltu isaan galcha bakka hin barbaade hundatti. Badhaas wayii sii keen waan dhuunfaa waan saba waan isa wal mari'atan jirti. Oduun haa kennani. Kondominiin oduun tokko fuudhan. Ani qabiyyee xixiqqoon jaaladhu. Kanaafuu seenaa wal bira qabnee laaluu qabnaa jettate. Wal bira qabnee ilaalla. Tangabaaf siifita ofii fita. Galaana diimallee dabarsee gara biraatti kennu. Innis akka biyya gurguree kunis akka isaa keessatti argama. Garee namni biyyi bulchituun inni warrum durii war waliin hojjetee dheedhee uummata qubitti qaba. Mootummaa kana yoonni didee halkan tokkotti dhiiga sadhaamna. Dhuguma nu harkaan bahu. Gaafa barbaadee madhaamna akkuma ayyaana dhaamnetti rakkoon qabu. Amma Oromoo biyyi bulchuu jira qawween hin barbaachisu jechaa turte. Kunis jira eenyu sodaachisuuf. Nuti Oromoodha. Akka Oromootti qawween of eeguun mirga keenya.